Uffadha koo maaloo waaqii gooftaan si waliin yaa ta'u baay'ee Obsaan dhaggeeffadhaa isin fayyada. Nageenya hunduma keessaniif haa ta'u ani nagaa kooti. Lubbuu keenya kana kan uume nu osoo hin taane Waaqayyoodha jechuudha. Obboleettiin keenya kuni koomentii 2 moo 3 irra deddeebitee barreessite. Yaa Rabbii kiyya anas na ajjeesi. Yaa Rabbi bakka ishii kanatti na dabali jette. Du'uun akkuma gaariitti ta'ee namni biyya irraa uumame hunduu biyyumarratti gadi deebina. Garuu du'a akkanaa du'uu mannaa duuma gaarii gadi ciisanii du'u nama wayya jechuudha. Duuti wanti hunduu biyyuma ofiitiin bareeda. Biyya ambaatittis haa ta'u garuu shintibeetii keessatti kufanii du'uurra akkuma ta'anitti yookiin dhibamanii du'u nama wayyu jechuudha. Fakkeenyaaf nuti warri dubartootaa dafnee aarraa murtoo tokko murteessuudhaaf tasgabbii hin qabnu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Aariin keenya soosuma nurraa bada garuu egaa akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya kuni dhugaa dubbachuuf hedduu waan nama gaddisiisudha. Haa ta'u malee immoo akkuma obboleettiin keenya jettee of eeggannoo gochuun waanuma jirudha. Ashuma harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube as kanatti jiratti argamtan jirtu. Egaa obboloota koo hundumti keessanuu waan beekuu qabdanidha. Jalqaba irratti waaqa biratti sirriitti of eeguu. Egaa yeroo hunda jechuudha. Yeroo hunda gaaziin kun ijoollee keenya kan fixaa jirudha jechuudha. Waaqayyo immoo gaariidha. Lubbuu ishee oolchee jira mucattii tana akkuma argaa jirtanii. Waan hedduu nama gaddisiisudha. Dhagna ishee hundumatti baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuuf. Waaqa gaditti immoo nuyi of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u malee immoo akkuma beektan yeroo hundaa Dubaay keessatti gaazii yeroo hunda baqa. Yeroo ammaa kana immoo sirriitti baay'atee jira jechuudha. Kanaafuu gisee lokkostanis ta'ee gisee maalis gootan gisee nyaatas hojjettan sirriitti xinqaaqee gochuu warreen mana kushiina keessa hojjettan keessattuu jechuudha. Yeroo cufanii yeroo hundumaa yookiin immoo yoo hin beekne ta'e immoo isaan nu sirreessaa jettanii akkasitti fayyadamuu dandeessu malee miidhaa lubbuu keessaniitirraan ga'uun gaarii miti. Balaa akkanaa Waaqayyo namaa oolchuu dhugaa dubbachuuf hedduu akka ulfaataa. Baqa namoonni baay'een beektanii yookiin immoo silkii irraan kan ka'e yookiin baqa kanumatu balaa fidaa jira jechuudha. Isinii galee balaa akkanaa Waaqayyo namaa oolchuu. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuun gaariidha isiniin jedha. Egaa namoota baay'eedha ishee qofa osoo hin taane akkanatti akkalaat godoloo ta'anii hafanii balaan gaazii kun balaa miti. Keessattuu yeroo ammaa kanatti nyaata hedduu waan dalagamuuf sirriitti of eeggannoo guddaa gochuu qabdu jechuudha. Waaqayyo nu haa eegu malee baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuuf. Isinii galee yeroo kanatti namoonni baay'een jechuudha mana yaalaa kan jiranii bishaan akkasumas gaazii baqa yeroo hunda jechuudha. Yeroo hundaanii kanatti kanatti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Maaliif waan baay'ateef dhugaa dubbachuuf baay'inaan waan hin arguuf jechuudha. Yeroo hunda guyyaadhaan waan arguuf waan akkanaa kun baay'achaa dhufee kanaaf of eeggannoo godhaa isin jedha. Akkuma miila darbe mucayyoo wayiitu jira biyya Dubaay kana keessatti. Dhugaa dubbachuuf naannoo waggaa 4 doomaati ishee hin arginidha. Galuudhaaf tikeettii kutattee maal jettee yaa ta'u malee fedha Waaqayyoo hin taane baluma gaazii kanarraan kan ka'e lubbuun ishee darbee akkasiidha. Waan hundaaf of eeggannoo godhaa. Yeroo hunda irra deddeebi'amee yeroo hunda of eeggannoo godhaa kan jedhamuuf kanaafidha. Maaliif tarkaanfii lubbuu ofiirratti osuma beeknu jechuudha. Kanaaf sirriitti xinqaaqee godhuun barbaachisaadha. Oo hin beekne gaazii sanarree seeraan cufuu hin beekne ta'e isaanitti himaa isaan sirreessuu danda'u yookiin immoo namumti sirreessu beekuu sirreessa. Kanaaf amma fakkeenyaaf ijoollee haraafaan
waan kana gaazii kana irraan beekanii itti godhi jettiini sambuudha kunoo kanatti balaan kan baay'achaa jiru jechuudha. Yaa ta'u malee dhugaa dubbachuuf yeroo takka baay'ee ulfaata waan akkanaa kun jechuudha. Waan akkanaa kun hedduu baay'atee ulfaachaa jira jechuudha. Akkasii kanaafuu yoo of eeggannoon sinuma mataa keessan irraa ka'a. Yoo of eegganne malee wanti kamiyyuu hin ta'u jechuudha. Waaqa biratti namni tokko waaqa biratti waaqni eega jedheetuma of gate ani ofii keetiif dura bakka ofiif qabaachuu qabda jechuudha. Waan hin beekne tokko hojjechuu hin qabdu. Amma miila darbe misatti aaraa dhufte sinin jedhe aaraa dhufte nyaatuma Oromoodhaa kana hojjedhu jettee mucayyoon waan zayitiin xaxaabbafamu kana waan hin beekneef daa'ima zayitiin sun ishiin gaafa itti fuutee osoo hin jedhin osoo hin qannasatin fuula ishee irratti garagaree akkasumatti zayitiin dhagna ishee difinii gubee. Kanaafuyyuu waan hin beekne tokko ijoollee haaraas ta'ee warri dura hojjettaniitillee hin beekne ta'ee sirriitti xinqaaqee gochuun hin barbaachisa. Waan hin beekne tokko akkanumaan dirqamaa miti. Wanta hin beekne tokko hojjechuu kanan beeku hojjechuu kan hin beekne tokko dhiisuu jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Maaliif wannumti hunduu amma baratanitti nama rakkisa. Kanaaf ammas maaliif gaazii kana maafan jedhee osoo hin beekin akkaataa itti kan cufamu hin beekne xiqquma baddaarra godhanii yoo dhiisan inni xinqaaqee barbaachisa sirriitti. Kanaaf waan akkana kanarraa of eeggannoo godhaa sirriitti isiniin jechuun jaalladha. Egaa ijoollee haaraadha yeroo hunda ijoolluma haaraa kana bakka balaa gaazitiin kan lubbuun isaanii darbaa jiru ta'ee immoo mucattiin kana akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuu fi waaqayyo gaariidha. Lubbuun ishii ba'ee jira. Gin ijoollee baay'een ni beektu akkuma miila darbe ijoollee lama bakka tokkotti ganama qursii hojjechuudhaaf seenanii isaan lamaanuu bakka tokkotti dhumanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo kana bakka yeroo baay'ee kanumaayyuu bakka kun in ulfaata dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko baay'ee kana hin jedhamne. Isheen takka afaan maazarii ishee jalaa dhukkubsachaa jirti. Isinii galee waan ati yaaddu osoo hin taane waan waaqayyo yaadedha kan ta'u jechuudha waan ta'uun darratti. Isheen haadha kiyya na jalaa dhukkubaa jettee TikTok kana irratti dubbatte haadha koo na jalaa dhukkubaa naaf gargaarsa keessa nan barbaada yoo jettee haadha isheef dhiphachaa bu'aa jirtu. Ishee gargaaraa jirtu lubbuun ishee ta'uu darbe ilaala hojii waaqayyoo. Kanaaf maal gochuudha jalqaba irratti of eeggannoo gochuudha jechuudha. Annaa waan akkasiiti obboloota koo yeroo baay'ee waan isinitti himu keessa balaa gaazii kana sirriitti waan biraatiin miti. Annaa akkasii waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf waan bakka sammuu nama dhukkubsuudha yeroo baay'ee kan argaa jirru dhagaa jirru. Biyya keessa akkasii biyya ormaa kana akkasii bakka wanti ulfaachaa dhufe beektanii lubbuun namaa bakka akkuma baalaa bakka hundumatti harcaa deemti. Ingidihi waaqayyoonis nagaa nuuf yaa buusu. Waan hundumaafuyyuu waaqayyoon bakka jirrutti nu haa eegu. Yoo nuti of eegne waaqnis nu eega. Yoo waaqni nu eega jettanii immoo isinis of dagattan waaqni bichaan homaa isiniin gochuu hin danda'u jechuu miti. Gin jalqaba irratti kan of eeggannoo godhu yeroo hojjettan hojii kamii irratti iyyuu of eeggannoon barbaachisaadha jechuudha. Ijoollee baay'een dhugaa dubbachuu fi haala qarshii maatiin keenya qarshii nu jalaa fixee abbaan manaa kiyya qarshii irratti ergeen qarshii kan jalaa godhee of ajjeesu biyya ormaa keessatti of ajjeesa. Bakka ijoollee baay'eedha dhugaa dubbachuuf kan koomintii waan akkanaa kan hin dubbisu hin fidulleedha beektanii yeroo baay'ee nan argaa. Bakka kan
yeroo akkasii baqa yeroo hunda micatti takkatumaan jedhe seetan dhugaa dubbachuuf yaa seenaa ishii dheeraadha waan hundaafuu yeroo biraa sinitti hima sinitti deebi'a waan hundaafuyyuu bakka jirrutti Waaqayyoon waa eegu turtii gaarii siniif yaa ta'u guyyaa gaarii